تاني كنافو مي جعفر الراحة أجد مسنين جرا قالتوما حاجة دومان ورد فاسنين جرا قالتوما جعفر كان جرتو أجاكي سني أكما جرجران أن جعفر يوسف جرا يونا دعتني تيمز آرتي رافقات نجرا يونا دعتن جعفر يوسف جرا ونن يرى أسترجم نفي فيلمي هي كمتدربين سا سيري جدو dia South Africa anga Indian Ocean itdeemee kan dalageedha waa'ee sanaatiif asitti walitti qabamnee jirra Minnesootaatti san agarsiisuuf dhufee jira kan hanga har'aatti YouTube irratti illee gadhiisuu dhiisee ta'aa turee fi sababumaan biyyoota garaagaraa irra deemee agarsiisuudhaaf karoora qabuufi akkasii barsiisaan immoo waan ta'a Hayyeka itti Sudan Jafar mata duree kan xiqqoo isitti tuqeera dhugaa dubbachuudhaaf Jafar kan jennu sultaane kabajama jaalatama artistii uummanni Oromoo onnee Oromoo hunda keessa jiru artistoota Oromoo bebbeekamoo ta'anii fi waa hedduun seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessattuu bara master plaanii beekaman saniin fi achi boodallee gaheen Jafar gahee xiqqaadhaa miti Oromoonni magaalaa kanatti argamanii miti addunyaa irra jiran kamiyyuu Jafarin namni isa dhaadhissuu hin barbaachisu isaatu ni beeka. Jafarin dhugaa dubbachuudhaaf ani akka nama tokko dargaggeessa Oromoo lafaa dhufaa kana wantoota inni hojjete keessaa sirbootaan isa beeka ture. Sirboota qabsootiin isa beeka, sirboota garaagaraatiin isa beeka, sirboota seenaa gurguddaa agarsiisan garuu sana bira darbee ofii isaatiif iyyuu biyya baqaa keessa osoo jiru. Biyya baqaa keessatti baqatee jirutti movie South Africa keessatti movie le hojjechuun wantoota dhageen dhurraa yoo dhanne dachii lafa miilaan ijjattee viidiyoo takka waraabdutti illee bakka itti maallaqa fadanii fi diinagdee guddaa gaafatu keessatti osoo gargaarsa kennaa iyyuu hin dhagahin sirboonni garaagaraa yeroo Oromoon baastu iyyuu beeytanii nuti hanga takka ni gargaara warri biyya alaa kun garuu Jaafarin lawaan kan osoo hin dhagahin muuviin kun dalagamee sadarkaa dhumaa irra gahee hanga har'aa erga xumuramee boodallee osoo hin eebbifamin ilmi kuni bakka rabbiin isa gaggeessetti eebbifamuu qaba biyyoota garaagaraa irra deema jechuudhaan hanga har'aa tursiifamee magaalaa lakkuu Oromiyaa xiqqoo keessatti eebbifamuudhaaf fiilmiin kun qophaa'uuf dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa magaalaa lakkuu keessatti argamaniin carraa qabeessa ta'uu kenna agarsiisaadha. Because ani kana hin eegne ani amma dura indoon bakka biraatti argame jedhaa yaadaa ture garuu yoo diiteelii isaa dhaga'u yeroo jalqabaatiif fiilmiin kun hawaasa Oromootiin dhageeffatamaa. Fiilmichi kun wantoonni garaagaraa maybe waan gadhiifamaa jiru argaa jirtan kanarraa argaa jirtu hanga xiyyaaraatti irratti dinagdeen dhangala'ee hojjetameera. Kanaaf waan xiqqaa miti wanti irratti ba'e Oromoon ammootu artistoota muuviilee garaagaraa sadarkaa kanaan hojjetan hedduu hin qabnu. Namoota muraasa qabna. Muuvii kana keessatti ammoo dinagdeen irra dhangala'e bakka rabbiin isa dandeessee irra fichisiiseetiin waan kana irratti baas isatu isaaf rabbi isaattu beeka. Har'a garuuyyuu wanti kun kan dalagame saba kanaaf hojjetameedha. Sabni kun muuvii kanarraa seenaa isaa kan kaleessa darbe kan kitaabaan dubbisuu hin dandeenye muuvii yeroo gabaabaa keessatti as irraa waa hedduu barata. Akka baratu abdiis guutuus qabna. Kanaaf uummanni magaalaa lakkuu keessatti argamtan muuvii kana irratti argamuudhaan tokkoffaa Jaafariin urga dhufeerraa namoota garaagaraatti bilbilee nu gaafachaa ture. Jaafariin eessatti arginaa kan jedhu jechuudha artisti Jaafariin. Jaafar kunoo kan argamu guyyaa muuviin isaa eebbifamu bal'inaan hawaasa Oromoo hundaan qaamaan waliin arguudhaaf deema. Kanaaf Oromoonni magaalaa lakkuudhaa guyyaa kana Jaafariin bira dhaabbattanii jechuudha. Muuviin kun halaal haraam waan jedhamu hin qabu. Seenaa Oromoo gidiraa ilmaan Oromoo biyya baqaa fi galaana baqaa irratti illee argame kan mul'isu waan ta'eef Oromoonni hundumti keessanuu guyyaa jedhame kana isaan itti osoo hin dabarsineeru guyyaa jedhame kana iddoo barbaadamu kanatti argamtanii Jaafariin bira akka dhaabbattan uummanni magaalaa lakkuu keessattuu erga obboleessi keenya Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda waa hedduu dalagdaniirtan. Guyyaan kun guyyaa seenaati. Muuvii garaagaraa illee ilaalleerra. Andaara galaana xaaliyaanitti dhiyaanne dooniin galaanaan liqimata. Bum bum bum. Soorisa. Age nama. ሮጣለሁ ብሎ አመልጣለሁ ብሎ የመኮረን ደግሞ መግደል አለበት። Garaagaraa ilaalleerra muuviin inni kun ammootu muuvii addaati. Isaan itti dabarsaa isaa qammoo inni istaadhaan baranuma biyya Ijiptii irraa gama keenya kana dhufee ammootu warra hawaasa as jiru wajjin
inaawa hojiilee akkanaa kanneen hojjechuudhaaf hawaasa makamanii waan jiru dhaadhisuun waan guddaadha. Galatoomi siin jedha. Baga rabbiin dachii kanaayyuu achi fide siinuu siin jechaa jedhe achi si baasedha. Meeqama keetti hin dabarsan? Osoo Isaaqitti hin dabarsin yaadatti dabalame waan inni barsiisaan jechaa jiru kanarratti fiilmiin kun waan sirreessuu fi barbaaduun qaba. Barsiisa fiilmii kana South Africaatti kan hin dalage Indian Ocean xiyyaarallee fayyadamee haga bahaara irratti Indian Ocean irrallee deemee dalagee maallaqa hedduudha kan inni itti baase. Liqiin nama wallaahi agaarraan irra jira sababa fiilmii kanaatiif jechaadha. Nama na gargaarii dadhabee maallaqa na liqeesseefaa na dalagsiiseefaa jira jechuudha. Warruma South Africa turan keessaa. Uummanni South Africa bakka haadhaaf abbaa makiyya jechuu ni dandeessa. Waan anan barbaadu hundaan na cina dhaabbataniiru waan danda'an hundaan. Qaamaanis ta'e maallaqaanis ta'e na cina dhaabbatanii na gargaaraniiru. Gama kanaatiin jarallee galateeffachuun barbaada. Garuu wanni sirreessuu barbaade fiilmii kana yeroo agarsiisee jira kanaan dura Finfinneetti marsaa jalqabaatti akka jechaadha. Marsaa jalqabaatti akka agarsiisee jira. Gin waan sana argachuu hin dandeenye waan maallaqa ofii kiyyaa bu'aa argachuu osoo hin taane waan itti bahee sana deebisuu iyyuu miti bara. Kan kiyya osoo hin taane kan namni fedhii isaatiin naalaatee ittiin dalage osoo hin taane liqiin irra jiru hin deebisne haga ammaadha. Fiilmii kana wanni hin qabadhee waggaa kana taa'eefis sababii sanaatiif malee namoonni hedduu nama YouTube irratti maan gadhiifne fiilmii kana maan hin gadhiifne wanti isaa kana tireelera isaa kana ilaalanii jechuudha. Ani immoo hin dandeenye waan namaa osoo irra jiru silaa uummata Oromoo bira gammachuun itti qaba. Because uummatuma Oromoo kanaaf hin dalage. Ammallee dhaamsi ani uummata Oromoo kanaaf qabu fiilmiin kun fiilmii kiyya qofa miti. Fiilmii Oromooti. Fiilmii seenaa Oromoolee of keessaa qabu. Jaalalamii of keessaa qaba. Namni kamuu fiilmii keessatti of ilaaluu danda'uudha jedhee yaadaan akka kiyyatti. Namni kamuu keessanii jira. Yoo callisee taa'ee qalbii takkaan daawwate keessatti of arga. Ilma Oromoo kamuu fiilmii kana keessatti jechaadha. Sababni ani YouTube irraa warreen biyya garaagaraa jiraatanii na gaafataa jirtaniifis sababni ani tureef xiqqoo maseellee taatu maallaqa namaallee ofirraa deebisa jedheetanii Asuman tura investee dhanii na buqqisnaanan ijoollee koo faana baadiyyaa gale ani guyyaa Ramende, apelake. Sama saya. Sikadu. Ayyee guddaa galatoomii artist Jaafar Yusufi namni aartii keessa jiru dadhabinni aartii wanti achi keessatti kaffalamu hundi keenya hin beekna. Fiilmiin hedduun hojjetameeti jira. Fiilmiin akka sadarkaa qabuu fi biyya namaa keessatti hojjetame akkasumas immoo akkaataa inni itti hojjetame fiilmii kana mata dureedhuma isaarraa kaasee hibboo guddaa of keessaa qaba. Akkuma beeksisa argaa jirtan jechuudha. Fiilmiin kun maalirratti akka xiyyeeffate hojjetu maalirratti akka inni xiyyeeffatu yoo namni hundi guutuu isaa dhufee ilaaleedha. Kanaafuu fiilmii kana an dhufee magaalaa kana keessatti dhufee ilaaluu kootiif waan akka dhuunfaa kootiitti baay'ee nama carroome keessaa isa tokko. Maaliif jennaan waa'ee fiilmii kanaa kanaan duras hin beekna aartii keessa jirra waan ta'eef inni kan biraa fiilmiiwwan kan biraa keessaa wanti adda isa godhu namoota hedduutu irratti hirmaate. Haga nama 50 oliitu irratti hirmaate. Namoonni itti hirmaate kun Oromoodha. Namoonni biyya lammii biraas keessatti argamu. Inni kan biraa Oromoon achi keessatti hirmaate Oromoo kutaa 11 hunda jechuu hin danda'ama. Oromoo muraasa qofittidha kan keessatti hirmaatan. Yoollee Oromoon biraa kam uumame kan keessatti Oromoon keessatti hirmaanne Oromoon keessatti hirmaanne qofa keessaa hafe malee. Kanaaf aktaroon nama fakkeenyaaf akkuma sila isiniif ijoollee aadaa abbaa faati raayituudha. Ijoolleen as keessatti aktara ta'anii daddalagan. Mucaanis nama poostara irratti argitan kun asirratti fannifamee jiru kun amma ijoollee aadaa abbaati. Kutaan Oromoon keessa hin jirre hin jiru. Harargeen kanaanala Jimmaan illee gara nama 5 akkas ni ta'u. Biyya hunda keessa jira. Walumaa galatti haga bar uummata Oromoo ormaa dabalatee warra ijoollee haga Ugaandaatti dhalatan fa'a. Jarri yoo keessa jiru South Africaatti kadhatan illee wanni nasiin himuu barbaadu dabalata sababa fiilmii sanaatiif jecha Oromoon akka asii ka'e haga South Africaatti jiruun arge. Warreen fiilmii Ingiliffaa keessatti dalaganii as keessatti wanti kana irratti mul'attu malee maanguddoon as keessatti dalagdee fiilmii Ingiliffaa keessa jirti. Akkasumas ammoo aktaroonni biyya adda addaarraa dhufanii
fiilmii kana keessatti bakka itti jirtutti South Africaatti dhufanii fiilmii kana keessatti hirmaatan jiru. Walumaa galatti fiilmii kanaaf baasiin baafame hangana jedhamee akkuma daayirektaraa fi barreessaa fiilmii kanarraa hubanne jechuudha. Kanaaf namoonni magaalaa Minnesota keessatti argamtan hundi keessanuyyuu guyyaa eebbaa yookaan guyyaa agarsiisa fiilmii kana akka nurraa nafnee aartii bira dhaabbachuu jechuun aartistii bira dhaabbachuu jechuudha. Hawaasa Oromoo bira dhaabbachuu jechuudha. Sabni tokko kan inni ittiin guddatu inni tokkoo fi tokko keessa aartiin isa hangafaati waan ta'eef kanaaf aartii kana bira yoo dhuftanii dhaabbattanii jettanii akka uummata Oromoo bira dhaabbattanii itti ilaalla waan ta'eef eebba sagantaa kanarratti abbootiin qabeenya hedduunas keessa jiru. Namoonni ispoonsara nuuf ta'uu barbaadan fiilmii kanarratti ispoonsara ta'uu barbaadanu qabeenya keessanis daldala keessan dhaabbata keessanis beeksifachuu barbaadanu karaa lakkoofsa kanaan nu quunnamtanii jennaan dhufnee walisin quunnamnee beeksisa keessanis isiniif beeksisuu dandeenya guyyaa eebba kanarratti waan itti dabaltu yoo jiraata. Ani waan irratti dabaluu barbaade dhugaa dubbachuu fi Minnesootaanii dhugamanii hedduu takka iddilii guddaa qabna jedhee ilaalani. Maaliif fiilmiin baay'ee ta'ee jennaanii dura bakkin irraa jalqabu asi. Waan nutu dura argaa jechuudha warri Minnesota. Kuniin kabajaa fi jaalala Minnesootaanii aadaa ofii afaa ofiitii fi artistoota ofiitii qabdu mul'isa. Nuttiin figatanii jechuun nuttiin dhufatanii arjaa biyya jaalatamtuu dhugaa isin jedha Minnesota nama jaalamtii kennitu harkin duubattiin deebi'u hedduu takka kanaanii waan beekamuu qabnuu fi waan dandeettii warri Minnesota qabuu fi nuttiin dhufatanii jechuudha. So nusi akka Oromoo as keessa jirruutitti gaafa guyyaa 26 Oktoobarii 26 jechuudha. Oktoobarii 26 sa'a 4 cinaa irraa jalqabeetiin bakka fiilmichi itti qophaa'u jiru kanatti namoonni Minnesota keessa jirtanii kabajaan akka nu argamtan isin gaafannaa jechuudha. Akkuma obboleessin kiyya jedhee waa'ee ispoonsaraati hoo deebinee jennee dhugaa isiniin jedha. Maaliif nama kana qarqaaruu qabaannaa bira dhaabatuu qabaannaa akkuma inni jedhee haga fiilmii kanatti fiilmii tokkicha dalaguu fi fiilmii miti kilippii xiqqoo dalaguu fi hagam takka haga koostii godhu numarri nuyyuu hin beekna. Baasiin guddaa akka keessa jiru. So kana irratti fiilmii hoggaa lamaa fudhatamee irra dalagamee bakkummaan inni akkama Jaafar dura jedhe hin dhageettanii bakka dhaabatanii rekoordii takkatti godhatan maratti maallaqa itti bayaa jedhe. So maallaqni kunini waan kana artistoonni teenne taayimii ofii gubdee hujii ofii gubdee wanti waan kana gootuu fi hawaasa keenya biraan nu biraan ga'uu fi jechuu miti waan kana nu biraan ga'anii aadaa keenyas as nu fidanii kuni seenaa Oromoo takka lama of keessatti hin qabatu. Seenaa qofa osoo hin ta'in jaalalas of keessaa qaba. Namuu namni ilaalu of keessa of harkaa jechuudha. Akkuma amma inni jedhee namoota kutaa Oromoo ta'e mara keessa jira kan jedhe kana akkasuma of keessa of argitaa jechuun hoolaalte jettee bakka sanitti. So kanaafuu ani waan gaafatuu fedhu horroota kenna horroota kabajamtoota jaalatamtoota Minnesota gaafa Oktoobarii 26 hadara fiilmii kan irraa hin hafina nurraa hin hafina sinin jenna anis akka nama koree waan kana qopheessee jiru keessatti maaliifii nabiittanii waa'ee aadaa bira dhaabadhaa namoota keenya jajjabeessaa Jaafar hajabeessinu Jaafar nama Oromoo fi jedhee yeroo dheeraa dararaa meeqa keessa lufellee numarri nu waa waliin bennu anis itti himuun qabaadhu kanaafu please guyyaa sani hadara kottaati ijoollee keessanis fidaa nu waliin laalaa tikkeettaa bakka adda addaatitti gurguruuf deemna namuyyuu hin qabna anas bira Oromoo community dhuftanii narraa fudhatuu dandeessanii tikkeetta keessanii namoota yeroon geessee hin jira ruumiyaa jirti hamdiyaa jirti please namoota beektanii akkuma beektaniin holgaafadhaatii tikkeettas nurraa bitadhaa horroonni ispoonsara godhuu barbaaddanii please nu bilbilaa ispoonsara godhaa akkuma obboleessin kiyya duratti jedhee dhumnee bootaa isinii horaamne beeksisa adda addaa isinii dalannee kilippii irratti muuvii duraa fi dhumattis gadi isinii dhiisna hadara isiniin jedha jaalatamtoota Minnesota kenna nu dhiyaadha guyyaa san jedha waa irra edaataa hoo jiraate isinis irra nu edaa. Ulfaadhu hedduu wanti irratti eda'u wanti hafe waa muraasa tafee waa hundinuu jedhamee jira tokkoffaa iddoon fiilmiin kun itti agarsiifamu mana barumsa high schoolii Friedley yookiin ammoo Friedley high school isa jedhamudha. Adreesiin isaa ammootu 6 West Moore Lake Drive dha Friedley Minnesota 55432 adreesiin isaa isa kana poostara garagaraa irratti argattanii kana ol garuuyyuu Friedley High School qophiilee garagaraa iddoo sanatti gaggeessineera
wantoonni iddoon sun iddoo beekamaadha paarkii gahaadhaa fi galmi isaa yookiin ammoo manni muuviin itti agarsiifamu mana istaandardii isaa eeggate waan ta'eef guyyaanis ammoo sandeedha sanbata guddaadha guyyaan kun namuu guyyaa boqonnaa isaati namni hedduun isaa guyyaa kan dalagu barii isaa sana ammoo gara hojii namni deema haa ta'uti garuu sammuu muuvii kanaa laaltee seenaa irraa barattee boru gara hojii yogguu deemu hiriyoota kan keetitti waan himtu hedduu irraa argattaadha kanaaf warroonni ispoonsara nuuf gootan ammoo lakkoofsota bilbilaa 612 torba 35 duwwaa 2 11 fi torba 63 5 68 6298 yoo bilbiltan akkamitti akka sponsor gootan maaliin akka sponsor gootan akkaataa kamiin akka waan san ofirraa deemuun ittiin dandeettan isiniif himna kanarraa kan afika namoonni sponsora gootan sadarkaa isin sponsora gootaniin guyyaa sana jalqabarraa hanga dhumaatti dinagdeen keessan yookiin immoo biizinasni keessan akka dhaadheeffamu asumaan waadaa isinii galla barbaachisaa ta'anaan muuvii kana booda soo ta'e iddoo akkanaa waan akkanaa qaba koottaa biizinasa keenya nuu dhaadheessaa kan jettan taanaaniin miidiyaalee Oromoos ta'ee nuti dhufnee kan isinii dhaadheessinu ta'uukiin asumaan waadaa galla dhagaakaa Oromoo muuviin kun qabeenya Oromooti Oromoodhaaf jedhamee dalagame waan Oromoon laaluu hin dandeenye waan nuti arguu hin dandeenye waan nuti itti bahuu hin dandeenye alagaan yookiin ammoo qaamni biraa dhufee iddoo kanatti hin dhufu waan ta'eef Oromoonni magaalaa kana keessatti argamtan dargaggeessa keessan haadha warraa keessan yookiin jaalallee qabaatan jaalallee keessan qabaatanii guyyaa muuvii kana iddoo kanatti argamuudhaan Jaafariinis gammachiistanii idaa yookiin ammoo liqii inni narra jira jedhu kanas irraa baastanii guyyaa sana nus gammachiistanii isinis gammaddanii gara mana keessanii akka galtan abdiin qaba walumaa galatti kaa isa wanti itti dabaltu yoo hafee jiraatu itti dabali. Ayyee wanti itti daballu hedduu dubbanneeti jirra kan nuti wal arginu Oktoobar 26 ta'u. Oktoobar 26. Wal argaan keenya Oktoobar 26 Friendly High School. We see you there. Hawaasni Minisoota akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jecha Oktoobarii 26 artistii qofa osoo hin taane aktiivistiin qabsaawwan artisti Jaafar Yusuf. Qabsaan keenya namni cimaan aktiivistiin keenya nuti sirbituudha otoo hin ta'in nuuf iyyaa nuuf dubbachaa qeerroo keenya kakaasaa kan ture. Fiilmii isaa sirbii jedhu waan eebbisiisuu fi hundi keessaniyyuu akka irraa hin hafne. Maaloo irraan hafinaa namni Oromoo taatanii seenaa Jaafar Yusuf hin beektanii. Gaafa 26 warri naannoo Minisootaa jirtanis iddoo biraatis yoo ta'e hin hafinaa goota keenya kana bira haa dhaabbannu. Gaafa 26 hundi keessan dhuftanii akka qoodarraa fudhattan artistoota keenya bira akka dhaabbattan waamicha kabajaan siniif godhaa. Gurbaan kun saba kanaaf maal akka inni hojjete walitti himuun illee hin barbaachisu. Keessa deemunuu hin barbaachisu haqa qawwee kaasutti. Oktoobarii 26 artistiin keenya aktiivistiin beekamaanii Jaafar Yusuf. Gaafa Oktoobara 26 Minisootatti waan eebbisiisuu fi akka irraa hin hafne warri Minisootaa fi naannoo isii yoo dandeettan warri isteeta biraallee deemaa daawwadhaa enjoy godha. Sinirraa qabaa qaalii keessan jaalatamaa fi kabajamaa keechanirraa hin hafinaan siniin jedhaa. Andaara galaana xaaliyaanitti dhihaanne dooniin galaanaan liqimfama. Ani warqeen kun morma kiyya irra taa'eef gammachuun argadhu hin jiru garuu harmeen kee fayyitee yommuu argu gammachuun kodhu. Taayi mona ilaali arraba kiyya irraa rifeensa buqqisi yoo ati kufaa.